Akkam jirtu barattoota yeroo darbe voolkaanoo waliin ilaallee humnoota irra lafaa teessuma lafaa jijjiiran waliin kan ilaallu kutaa itti aanutti kan ilaallu ta'a jennee dhaabne har'a kan irraa jalqabnu egaa kanarraadha. Waa'ee jijjiiramuun humnoota fiizikaalaa fi keemikaalaatiin qaamni guddaan tokko fakkeenyaaf kattaan, hammaan, bocaan, halluunii fi qabiyyee qabu fa'aan gara birootti yoo geeddaramudha jechuudha. Egaa waan tokko jijjiiramu jechuun maalirraa kan ka'e jechuudha. Humnoota fiizikaalaa fi keemikaalaatiin qaamni guddaan tokko fakkeenyaaf kan akka kattaan tokko halluutiin ta'uu danda'a, bocaan, hammaan, qabiyyee isaatiin gara bakka dura turerraatii kan birootti yoo jijjiiramudha jechuudha. Kan jijjiiramu jennu jechuudha. Jijjiiramuun karaa lamaan uumamuu danda'a. Isaanis jijjiiramuu fiizikaalaa fi jijjiiramuu keemikaalaa jedhama jechuudha. Jijjiirama waan tokko jijjiirameera yeroo jennu jijjiirama fiizikaalaa fi jijjiirama keemikaalaati jechuudha. Jijjiiramni jijjiiramu. Jijjiirama fiizikaalaa kan jennu jijjiirama fiizikaalaa jechuun wantoonni hangaan xixiqqaachuu yookiin bocaan jijjiiramuu wantootaati. Egaa kan jijjiirama fiizikaalaa jennu kun maalidhaa? Wanti tokko hanga dura guddaa ture yoo ta'e hanga yoo xiqqaatu yookiin immoo boci isaa jijjiiramu jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan jennu kun ijaan arguu dandeenya jechuudha. Jijjiirama isaa sana hangaan ni xiqqaata yookiin ni dabala yookiin bocaan ni jijjiirama jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan jedhu. Jijjiirama fiizikaalaa kanneen fidan keessaa muraasni biqiloota, bineeldota, lolaa bishaanii fi bubbee fa'aa jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan fidan. Akkuma beekamu teempireesharri guddaan baay'ee ho'aa fi halkan immoo qorraa ta'a. Egaa teempireesharri guyyaa baay'ee ho'aa ta'uu danda'a. Maaliif? Aduun waan jiruuf, aduun waan ba'uuf ho'aa ta'uu danda'a jechuudha. Halkan immoo qilleensi ni jiraata. Aduun waan hin jirreef qorra ta'a jechuudha qilleensi. Kanaaf isa guyyaarra inni halkanii ni qorra jechuudha. Guyyaa molekiilonni kattaa keessa jiran wal gadhiisu, halkan immoo ni shuntuuru jedha jechuudha. Egaa kattaa keessa jiran molekiilonni kattaa keessa jiran maal godhu? Guyyaa maal ta'u? Wal gadhiisu jechuudha. Maaliif? Ho'i yeroo jirutti walirraa molekiilonni isaanii walirraa faffagaatu, wal gadhiisu. Garuu yeroo qorra ta'u walitti siqu jechuudha. Waan tokko fakkeenyaaf yeroo qorra keessa taa'u walitti siqaa, yoo aduu keessa taa'u immoo gargar fagaata jechuudha. Fakkeenyuma adda addaa yoo fudhattan. Haalli kun fofoloquun qaama kattaalee irratti akka uumamu taasisa jechuudha. Adeemsi fofoloquu kattaalee kun suutaan babbaqaquu kattaaleef sababa ta'a jechuudha. Fakkiidhaan jijjiiramuu kattaalee kana yoo ilaalle adeemsa fiizikaalaatiin kattaa jijjiiramedha jechuudha. Kun dura akkas hin turre haala qilleensaatiin fi wantoota adda addaatiin immoo jijjiirame kana fakkaateera jechuudha. Kan itti aanu jijjiirama fiizikaalaa bishaaniin raawwatamu kan jedhudha. Jijjiirama fiizikaalaa bishaaniin karaa adda addaatiin raawwatama. Isaan keessaa inni jalqabaa kattaan yookiin biyyeen bishaaniin yoo jiru molekiilonni kattaa yookiin biyyee wal qabatanii jajjaboo turan laafuun wal gadhiisuu eegalu jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa kan bishaaniin uumamu kun maalidha jechuudha. Kattaan tokko yookiin biyyeen tokko bishaaniin yeroo jiru molekiilonni kattaa kun yookiin biyyee kana keessa jiran wal qabatanii jajjaboo turan. Amma fakkeenyaaf biyyee yoo fudhattan jalqaba biyyeen gogaa ture tokko wal qabatee taa'aa ture taanaan yeroo jalqaba jabaata ture taanaan yeroo bishaan itti namu maal ta'a jechuudha. Yeroo bishaan itti namu wal gadhiisa jechuudha. Wal gadhiisuu eegala. Wanti jajjaboo ture san wal gadhiisee laafee akka dhoqqaa'u ta'a jechuudha. Inni jalqaba jajjaboo ture sun gara wal gadhiisuutti deebi'a jechuudha. Karaa birootiin immoo bishaan baqaqaa kattaa keessatti kuufamee yeroo qorraa cabbaa'uun baqaqaa kattaa akka walirraa siqu taasisuun suuta kattaan akka baqaqetti qoodamuu addaan bahuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin maalidhaa?
Bishaan kun kattaa keessatti yeroo walitti qabamee kuufamu maal ta'a? Cabbii uuma jechuudha. Yeroo baay'ee qorru cabbii uuma. Cabbiin kun immoo maal ta'a jechuudha? Kattaa kana yeroo keessa seenu kattaa kana keessatti waan cabbaa'eeruuf cabbiin sun immoo deebi'ee kattaan sun akka walirraa gargar ba'u yookiin walirraa siqu taasisa jechuudha. Akka kanaan suutaan kattaan kun maal ta'a jechuudha? Baqaqee gargar qoodama jechuudha. Adeemsi kun caccabuu fiizikaalaa bishaaniin raawwatamu jedhama jechuudha. Kan biraan jijjiirama fiizikaalaa biqilootaan raawwatamudha. Caccabuun fiizikaalaa inni kun kan biqilootaan raawwatamudha jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa biqilootaan raawwatamu kan jennu keessattuu hiddi biqilootaa baqaqaa dhagaa keessa seenuun adeemsa keessaa akkuma guddachaa deemuun kattaalee addaan dhiibuun dhuma irratti akka caccabu yookiin addaan foxxoqu taasisaa jechuudha. Biqiltuun fakkeenyaaf iddoo adda addaatti yoo ilaaltan muki tokko dhaabbateera yoo ta'e irra keessa isaatti erga mukichi qabatee guddatee booda naannoo biqiltuun sun jirutti naannessanii yoo simmintoodhaan yookiin dhagaadhaan naannoo sana laficha cufan yoo dhagaadhaan yookiin simmintoodhaan yoo godhani biqiltuun sun yeroo guddataa deemu maal ta'a jechuudha. Biqiltuun sun gara fuulduraatti guddataa yeroo deemu simmintoo sana yookiin dhagaa sana ofirraa dhiibee gargar baasuu danda'a jechuudha. Yeroo guddataa deemu hiddi isaas baay'ataa lafa keessa babal'ataa waan dhufuuf dhagaa yookiin simmintoo irra keessa ture sana gargar akka inni baqaqu taasisaa jechuudha. Karaa baafata jechuudha ofiisaa. Kanaafiyyuu maal uuma jechuudha kun immoo kattaalee addaan dhiibuun dhumarratti akka caccabu taasisaa jechuudha kattaa keessatti yoo biqile. Kattaan akka gargar ba'u yookiin addaan foxxoqu taasisaa jechuudha. Kan itti aanu jijjiiramuu keemikaalaadha. Akkuma jijjiiramuu akaakuun jijjiiramuu keemikaalaa hedduudha. Egaa akkuma kan fiizikaalaa ilaalle kan keemikaalaas hedduudha. Isaan keessaa bebbeekamoon haayidroolaayisisii, kaarbooneeshinii fi oksideeshinii kan jennu fa'aadha. Haayidroolaayisisii yeroo ilaallu haayidroolaayisisiin maadha? Kun sababa bishaaniitiin jijjiirama caasaan kun sababa dhiibbaa bishaaniitiin jijjiirama caasaan albuudotaati. Wantoonni jajjaboo fi walqabatoo ta'an bishaaniin yoo jiran molekiilonni walqabataa turan sababa bishaaniitiin wal gadhiisuun kun jijjiiramuu haayidroolaayisisii jedhama. Egaa jijjiiramuu haayidroolaayisisii kan nuun jennu kun maalidha? Wantoonni walqabatoo turan fakkeenyaaf yoo biyyee fudhattan biyyee kanatti biyyoon jalqaba gogaa yookiin walqabataa ture tokko yeroo bishaan itti namu maal ta'a? Ni laafaa wal gadhiisa jechuudha. Yeroo kanatti maaltu uumama? Molekiilonni wal qabatanii turan sun sababa bishaan kanaatiin maal ta'u? Wal gadhiisaa walirraa fagaataa deemuu jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Jijjiiramuu haayidroolaayisisii jennaa jechuudha. Kana jijjiiramuu haayidroolaayisisii jenna. Kan itti aanu kaarbooneeshiniidha. Adeemsa caccabuu kattaa wal nyaatinsa ayoonota kaalsiyeemii, maagneeziyemii, soodiyeemii, pootaasiyeemii fi bishaaniin uumamudha. Kaarbooneeshinii kan jennu caccabuu kattaa ta'ee wal nyaatinsa ayoonota kaalsiyeemii, maagneeziyemii, soodiyeemii, pootaasiyeemii fi bishaan warra kana wal nyaatinsa keemikaalota kanaatiin yookiin atoomota kanaatiin kan uumamudha jechuudha kaarbooneeshinii kan jennu kun. Adeemsa kana keessatti wal nyaatinsi koompaawundoota kaarbooneetii fi baayokarbooneetii ni uuma. Bishaan lafa irra yaa'u hundi kaarboon daayooksaayidii makaa isa qilleensa marsaa lafa keessaa yookiin bosbosa biqiloota biyyee keessa jiranii irraa argame of keessaa qaba. Egaa kaarboon daayooksaaydiin karaa adda addaa argamuu danda'a jechuudha. Kaarboon daayooksaaydiin karaa kam argama? Isa qilleensa keessa jiru, qilleensa marsaa lafaa keessa jiru keessaa argamuu danda'a yookiin immoo bosbosa biqiloota biyyee keessa kan jiran irraas argamuu danda'a. Kana keessaa kan argame of keessaa qaba jechuudha. Bishaan lafa irra yaa'u kun sababa kaarboon daayooksaaydiidhaan jijjiiramoonni wantoota irratti haala kanaan raawwatamuu kaarbooneeshinii jedhama jechuudha.
Kan itti aanu kan ilaallu oksideeshiniidha. Oksideeshiniin maalidhaa? Adeemsi kun kompaawwantoota sibiila of keessaa qabanitti dabalamuu oksijiiniiti. Egaa oksideeshinii kan jennu kun kompaawwantoota sibiila ta'anitti yookiin sibiila of keessaa qabanitti oksijiinii yeroo dabalamu oksideeshinii jedhama jechuudha. Adeemsi akkanaa kun hawaasa biratti daanda'uu yookiin dammaa'uu jedhama jechuudha. Adeemsi oksideeshinii kun hawaasa biratti maal jedhamee beekama? Daanda'uu yookiin dammaa'uu jedhamee beekama jechuudha. Wantoonni amala sibiilummaa qaban bakka jiidhinni jiru yookiin bishaaniin yoo wal tuqan wal nyaatiinsa ayoonota sibiila keessaa jiranii fi oksijiinii uumuu irraa kan ka'e meeshichi daanda'uu yookiin sillaa'uu danda'a jechuudha. Egaa wantoonni jalqaba sibiila turan tokko jiidhinni yookiin bishaan yoo tuquun maal ta'a jechuudha? Daanda'uu danda'a jechuudha yookiin sillaa'uu. Daanda'uu yookiin sillaa'uu jechuun maal jechuudha? Akka shaaggachuu jechuuti jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf sibiila tokko yookiin mismaara tokko bakkee bishaan keessa yoo tursiisan mismaarri jalqaba nagaa ture tokko bishaan keessa yoo turu yookiin sibiilli jalqaba nagaa ta'e tokko bishaan keessa yeroo turu maal ta'a? Ni daanda'a jechuudha yookiin ni shaaggata jechuudha yoo bishaan keessa turu. Kanadha jechuudha kan oksideeshinii jennu. Wantoonni amala sibiilummaa qaban maal ta'an jechuudha? Ni shaaggatanii jechuudha. Yoo bishaan wajjin wal tuqan ni shaaggatu jechuudha. Adeemsi kunis oksideeshinii jedhama jechuudha. Adeemsi bishaan kun sibiila sanatti makamee yookiin oksijiiniin bishaan keessa jiru sun sibiila sana wajjin wal nyaatiinsa gaggeessu yoo walitti makamu adeemsi kun oksideeshinii jedhamee waamama jechuudha. Kattaaleen albuudota sibiilaa of keessaa qaban salphaatti adeemsa oksideeshiniitiin jijjiiramu. Egaa kattaaleen albuudota sibiila of keessaa qaban jechuudha. Kattaaleen adda addaa sibiila of keessaa qabu. Isaan kunis adeemsa oksideeshinii kanaan ni jijjiiramu jechuudha. Gosti jijjiirama keemikaala naannoo yeroo tempireecharri akkasumas roobni jirutti baay'inaan ni uumama jechuudha. Maaliif yeroo roobni jirutti yookiin yeroo tempireecharri akkasumas roobni jirutti baay'inaan ni uumama yeroo jedhu yeroo roobni jirutti baay'inni bishaanii ni baay'ata. Akkasuma bishaan sana keessa oksijiiniin baay'eenis waan jiraatuuf iddoo kattaalee kana keessa iddoo baay'ees waan qaqqabuuf sibiila kattaalee kana keessa jiru amala daandeessuu qaba jechuudha. Ni daanda'a jechuudha. Haramuu, geejjibamuu fi kuufamuu. Haramuun wantoonni fuula lafaa irra jiran bubbee fi lolaa bishaaniitiin iddoo itti turan yookiin uumaman irraa yeroo buqqa'an haramuu jedhama. Egaa haramuu kan jennu kun maalidha? Wantoonni fuula lafaarra jiran kun bubbee yookiin lolaa bishaaniitiin iddoo jalqaba turan sanarraati yeroo fuudhamanii deeman lolaa ta'uu danda'a, bubbee ta'uu danda'a, bakka turan irraa yeroo kaafaman haramuu jenna jechuudha. Harki caalaan kan raawwatamu humnoota fuula lafaa irratti uumamanii fuula lafaa jijjiiran kan akka lolaa bishaaniitiin fi bubbeedhaan raawwatama. Egaa lolaan bakka guddaa qabata jechuudha. Kana keessatti fuula lafaarra harama fuula lafaa irratti geggeessuudhaan lolaan isa guddaadha jechuudha. Haramni lolaan raawwatamu kun kan cimu naannoo roobni heddummatutti ta'a jechuudha. Egaa naannoo roobni hedduminaan roobutti rakkoon lolaa kun ni qaqqaba jechuudha. Haramni lolaan dhufu kun iddoo naannoo bokkaan baay'ee roobutti bishaan waan baay'atuuf yeroo sana lolaan waan baay'atuuf haramni lolaas ni baay'ata jechuudha. Haramni bubbeen gaggeeffamu immoo naannoo gammoojjii ho'aatti jechuudha. Haramni lolaan gaggeeffamu naannoo roobni heddummatutti yoo ta'u, haramni bubbeen gaggeeffamu immoo iddoo gammoojjii ho'aatti. Bubbeen qilleensa wajjin qilleensi yeroo biyyoodhaan lafarraa kaasu yookiin biqiltootaan lafarraa kaasu waan ta'eef bakka gammoojjiitti jechuudha kan haramni bubbee kan raawwatu. Harki guddaan harama kanaa kan raawwatamu keessaa inni tokko harama lolaa bishaaniitiin. Harki guddaan harama lolaa bishaaniiti jechuudha. Haramni lolaa bishaanii bokkaan yookiin roobni bakka tokkotti yeroo baay'ee yeroo roobu lolaan ni baay'ata. Lolaan kun immoo humna guddaa qaba jechuudha. Lolaan yoo baay'atu humna guddaa qaba.
dhiqama biyyee fiduu danda'a. Yeroo kana fuula lafaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Lolaan bishaanii qaama lafaa ciruun yookiin diiguun, geejjibuu fi kuusuudhaan teessuma lafaa irratti jijjiirama adda addaa fida. Egaa lolaan kun yeroo baay'atee deemu qaama lafaarra biyyee ture yookiin biqiltuu ture tokko naannoo sanarraa dhiquudhaan yookiin diiguudhaan yookiin ciruudhaan teessuma lafaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Haramni biyyee fi caccabni kattaalee fa'aan lolaa bishaaniitiin kan raawwatamuuf teessumni lafaa gaara ol ka'aa irratti roobni cimaan yeroo gabaabaa keessatti yoo raawwatamee fi amalli biyyee haramaaf kan saaxilamu yoo ta'e ta'a jechuudha. Haramni lolaa kun kan dhufu jechuudha. Yeroo caccabni kattaalee fa'aa yookiin lolaa bishaaniitiin raawwatamu jechuudha. Caccabni kattaalee kunniin haramni biyyees lolaa bishaanii kanaan harama lolaa kanaan kan dhufu jechuudha. Haramni biyyees. Kan itti aanu geejjibamuudha. Sababa humnoota haramaa kan akka lolaa bishaanii fi bubbeetiin wantoonni fudhatamanii iddoo birootti yoo geeffaman geejjibamuu jedhama. Sababa lolaa bishaanii fi bubbee kanaan wanti iddoo tokko ture gara iddoo biraatti yeroo geejjibamu yookiin geeffamu maal jedhama jechuudha? Geejjibamuu jennee waamna jechuudha. Kuufamuu kan jennu immoo maalidha? Adeemsa wantoonni kan akka biyyee, caccabaa, kattaalee, hambaa biqilootaa fi bineensota bakka birootti fudhataman yoo walitti qabaman kuufamuu jedhama jechuudha. Egaa bakka tokkotti biyyee, caccabaa, kattaalee kun biqiltoonni, bineensota bakka birootii fudhataman yeroo bakka tokkotti walitti kuufaman kuufamuu jennee waamna jechuudha. Walitti qabamni wantoota kunis maansaa yookiin kuufama jedhama jechuudha. Walitti qabama bakka tokkotti yeroo walitti qabamu kanatti maal jenna? Maansaa jechuu dandeenya jechuudha yookiin kuufama jechuu dandeenya. Kunis kan raawwatamu lafa diriiraa, seensa haraa, garba yookiin galaana fa'aatti ta'uu danda'a jechuudha. Teessuma lafaa irratti jijjiiramni kan uumamu naannoo lafa ol ka'oo bakka haramni irratti geggeeffamee fi kuufamni maansaa itti geggeeffamettidha jechuudha. Teessuma lafaa jijjiiramni iddoo akkasiitti jijjiiramni kun uumamuu yookiin argamuu danda'a jechuudha. Haramuu bubbee yeroo baay'ee naannoo gammoojjii ho'aa ta'etti uumama jechuudha. Haramuu bubbeen kun maalidha? Naannoo gammoojjiitti uumama. Sababni isaas maalidha? Naannoo gammoojjiitti biqiltoonni baay'inaan waan hin jirreef lafti uwwisni biqilootaa xiqqaa waan ta'eef haala salphaa ta'een biyyeen haramuu danda'a jechuudha. Yeroo qilleensi qilleensu biyyeen salphaatti haramuu danda'a jechuudha. Bakka tokkotti iddoo biraatti kuusa jechuudha. Bakka tokko haree. Sababni kan biraan haramuu bubbee kun immoo maalidha? Naannoo gammoojjii ho'aatti maaltu jira jechuudha? Baay'inaan haramni wantoonni haraman wal qabataa waan hin taaneef salphaatti haramuu waan danda'aniif jechuudha. Egaa biyyeen naannoo gammoojjiitti argamu wal qabataa miti. Qilleensi yeroo qilleensu salphaatti ka'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana sababni harama bubbee isa kanadha jechuudha. Inni lammaffaan fakkii armaan gadii ilaaluun jijjiirama qaama lafaa irratti haala kanaan mul'atu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkii kanarraa kan ilaallu bakka tokkootii fuudhee bakka biraatti walitti kuusa jechuudha biyyee kana. Adeemsi bubbeen wantoota ulfaatina xiqqaa qabanii fi biyyee bullaa'aa baatee ofitti makee haruun difilekshinii jedhama jechuudha. Difilekshinii jechuun maal jechuudha? Bubbeen yeroo wantoota ulfaatina xiqqaa qabanii fi biyyee bullaa'aa ofitti makee fuudhu yookiin haru maal jenna? Difilekshinii jechuudha. Haalli biroon bubbeen kattaalee walitti buusuun caccabsaa fi lafaan rigaa yookiin firikshinii harama geggeessuu danda'a. Bubbeen kun kattaalee walitti yeroo buusuu fi caccabsuutti fi yeroo lafaan rigaa deemutti yookiin firikshinii uumutti harama geggeessuu danda'a jechuudha. Firikshin jechuun rigata jechuudha. Yeroo kanatti harama geggeessa jechuudha. Haala kanaan teessuma lafaa garaagaraatu naannoo gammoojjii ho'aatti uumama jechuudha. Isaan keessaas tulluu xixiqqaa, diyuusii fi kan kana fakkaatan fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kan itti aanu
harama sigigaachuu cabbiitiin uumamu. Haramni sigigaachuu cabbiitiin uumamu maallaa yeroo tempireechariin naannoo cabbiin kuufamee jirutti dabalu uumama jechuudha. Haramni sigigaachuu cabbiitiin uumamu kun cabbiin tempireechara baay'ee qorra yeroo ta'u, yeroo naannoo sanatti immoo tempireecharri ol ka'u maaltu ta'a jechuudha. Cabbiin siree wal qabatee taa'aa ture ni baqa jechuudha. Yeroo tempireecharri ol ka'u yookiin ni babbaqaqaa fi ni sigigaata jechuudha yeroo kanatti. Yeroo kana cabbiin yaa'uu fi sigagaatuun haramnii fi kuufamni raawwatamuu danda'a jechuudha. Haramni cabbii yeroo baay'ee kan uumamu naannoo kuufamni cabbii baay'inaan argamu fa'aatti jechuudha. Naannoo gaarreenii fi naannoo bantiileetti uumamuu danda'a jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu naannoo gaarreenii fi lafoota ol ka'ootti uumamuu danda'a jechuudha. Geejjibamuu kan jennu immoo maalidhaa? Adeemsa biyyeen adda addaa hambaaleen qaamotaa fi biqiloota akkasumas bineensota haramanii iddoo biraatti geeffamanidha jechuudha. Geejjibamuu kan jennu kun naannoo hambaaleen qaamota biqilootaa yookiin bineensotaa bakka tokkotti haramanii bakka tokkotti yeroo geejjibaman jechuudha. Geejjibamuun wantoota kan raawwatamu lolaa bishaanii, bubbee fi cabbii sigigsuutiini jechuudha. Kuufamni bishaanii maalidhaa? Laggeen gara yaa'a olitti sababa teessuma lafaatiin saffisaan waan yaa'aniif harki caalu haruu malee hin kuusan jechuudha. Yaa'a gara gadii lafti diriiraa waan ta'eef humna maasota baachuu waan hin qabneef sadarkaa sadarkaadhaan kuusuu eegalu jechuudha. Naannoo ol ka'aarraa fuudhanii bakka biraatti sadarkaa sadarkaadhaan kuusuu eegalu jechuudha. Qarqara garbaaf galaanotaatti kuufamni biyyee maal jedhama jechuudha? Deeltaa jedhama. Deeltaan maalidhaa? Naannolee garbaa fi galaanotaatti qarqara garbaaf galaanotaatti yeroo biyyeen kuufamu deeltaa jennee waamna jechuudha. Sirni yaa'a laggeenii bakka sadiitti qoodama. Isaanis yaa'a olii, yaa'a jidduu fi yaa'a gadii jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Yaa'a olii kan jennu kun yeroo naannoo laggeen yaa'an kun yeroo maal ta'anii dhundhula qabaate naannoo dhundhula ta'e irra yaa'an. Dhundhula jechuun irra keessaa gara gadiitti kan yaa'anii jechuudha. Lafa ol ka'aarra gara gadiitti kan yaa'anidha jechuudha. Yaa'a olii kan jennu kun yeroo kana irra keessaa gadi bishaan yeroo irra keessaa gadi yaa'u maaltu ta'a? Saffisa qabaata jechuudha. Bakka ol ka'aarraa yeroo gadi yaa'utti saffisa ni qabaata. Saffisni kun immoo maaluma jechuudha? Lafti akka gadi uramu yookiin lafa kana ni qota jechuudha. Lafa kana ni qotaa jechuudha. Kanaaf yaa'a olii kan jennu kun saffisa olaanaa kan qabuu fi lafa kana gadi qotuun sulula qubee boca baa fakkaatu kan qabaachisudha jechuudha. Humna cimaa waan qabaataniif. Saffisa guddaa humna cimaa akka qabaatan taasisa jechuudha. Bifa lafa dhundhulaa kanarra yaa'uun isaanii. Kan itti aanu yaa'a jidduu kan jennudha. Yaa'a jidduu kan jennu kun baay'inni bishaan laga keessatti argamu olaanaa yeroo ta'udha. Kana jechuun yaa'a olii kan jennu baay'inni bishaanii isaa xiqqaadha jechuudha. Irra keessaa gadi waan yaa'uuf baay'inni bishaanii bakka tokkotti kuufamu ni xiqqaata jechuudha. Inni kun immoo yaa'a gidduu kan jennu immoo yaa'a oliirra xiqqoo hamma kuufamuu isaa xiqqoo olaanaadha jechuudha. Kan isa kanaarra garuu akka yaa'a oliitti waan hin saffiseef haramni baay'ee gadaanaadha jechuudha. Yaa'a jidduu kan jennu kanarratti xiqqoo lafa wal qixxaataa yookiin irraa gatiin baay'ee guddaa kan hin taanerra waan yaa'uuf lafti saffisa hin qabaatu jechuudha. Yeroo kana saffisni yeroo hin qabaannetti immoo maallaa haramni biyyee gadaanaa ta'a jechuudha. Haa ta'u malee sulula keessa yaa'u gara bitaa fi mirgaatti qotuu danda'a jechuudha. Bifa inni kun boca V kan qabaachu yoo ta'u, yaa'a gidduu kan jennu kun immoo boca U kan qabaachisu ta'a jechuudha. Kana jechuun dalga inni boca yaa'a olii kun boca V kan qabaachisu yookiin irraa gadee lafa kana gadi kan qotu yoo ta'u, yaa'a gidduu kan jennu kun immoo dalga qotaa jechuudha. Dalga qotee bal'isa naannoo sana. Yaa'a kana keessatti bishaan lagaa wantoota ulfaatoo yookiin yaa'a olii keessaa
gangalchee fidee qarqara lagaatti kuusaa deema jechuudha. Yaa'a gadii kan jennu immoo maalidha? Yaa'a bishaan lafa ciisaa irra waan yaa'uuf saffisa baay'ee gadaanaa ta'e qabaata jechuudha. Yaa'a gadii kan jennu kun saffisa lafa baay'ee ciisaa yookiin lafa walqixxaataa ta'e irra waan yaa'uuf saffisa hin qabaatu jechuudha. Baay'inni bishaan sanaas ol ka'aadha jechuudha. Kan yaa'a oliif yaa'a gidduu irra baay'inni bishaan yaa'a gadii kun kan kuufame ta'u